Tolee, akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa Education TV guyyaa har'aa kana kan nuti wajjin ilaallu Grade 12 Maatimaatiksii kutaa 12ffaa Yuunit 1 Sequence Series kan jedhu paartii 2dha jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Paartii kana keessatti Fibonacci Sequence and Mulaatuu Sequence kan jedhu bal'inaan kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Amma xumuraatti wajjin ta'a jechuun affeerraa keenya. Kallattiimaan gara barnoota keenyaatti gaafa dabarru Fibonacci Sequence jechuu fi akkasumas Mulaatuu Sequence jechuun maal jechuu akka inni ta'etu wajjin ilaalla jechuudha paartii kana keessatti. Isa dursaa chaanaalii keenya kanaaf haaraa inni taatan sabskraayibii gochuudhaan maatii chaanaalii keenyaa taasisanii jenna. Barnoota akkasiis akkasiin qaqqabu godhaa jenna. Guyyaa har'aa kan nuti irraa kaanee wajjin ilaallu historical note isaaniirraa kaaneetti jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Fibonacci Sequence jechuun maal jechuudha? Akkasumas Mulaatuu Sequence maal jechuudha kan jedhu ilaaluun dura kan nuti wajjin ilaallu historical note isaan qaban. Seenaa isaanii qaban maal fakkaata kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Fibonacci namni jedhamu maqaan isaa guutuun Leonardo Fibonacci nama jedhamudha jechuudha. Leonardo Fibonacci egaa Itaaliyaan maatimaatikshiyanidha. Bara 1170 hanga 1240tti nama jiraatedha jechuudha. Waggaa 70 nama jiraatee darbedha. Waggaa jiraate kana keessatti immoo nama bu'aa guddaa buusee darbedha jechuudha. Argannoo addaa Sequence Fibonacci Sequence jechuun maal jechuu akka ta'e gara booddee wajjin ilaalla. Argannoo baay'ee faayidaa guddaa qabudha jechuudha Fibonacci Sequence jechuudha. Dizaayiningii keessatti wantoota garaagaraa keessatti argannoo baay'ee faayidaa guddaa qabu. Kan argate Leonardo Fibonacci nama jedhamudha jechuudha. Itaaliyaan maatimaatikshiyan kan ta'edha. Also called Leonardo of Pisa. Yeroo baay'ee maal jedhamee kan inni waamamu Leonardo of Pisa jedhaniiti jechuudha kan isaan waamanii. Namichi kun egaa Leonardo Fibonacci kun interesting pointii yookiin propertii baay'ee namatti tolu kan faayidaa guddaa qabu wantoota gurguddoo lama irratti kan inni hojjete yookiin Fibonacci Sequence kan inni argate interesting pointii lama irratti. Inni tokko birth rate of rabbits kan jedhu irratti inni kan biraan spiral growth of leaves on some trees kan jedhu irratti jechuudha. Warreen kana irratti jechuudha kan inni argannoo addaa argate. Argannoowwan kun lammanii keessumaa spiral growth of leaves on some trees jettu kuni dizaayiningii keessatti bakka guddaa kan qabdudha jechuudha. Leonardo Fibonacci erga kanaan xumuree booddee kan nuti itti fufnee wajjin ilaallu Mulaatuu Sequenceedha. Mulaatuu Sequence immoo maalidha kan jedhu gaafa wajjin ilaallu Mulaatuu Sequence Profeesariidha. Profeesar Mulaatuu Lammaa jedhamu. Itoophiyaan maatimaatikshiyanidha. Maatimaatikshiyaanii Itoophiyaan qabdudha jechuudha. Baachelaar digirii isaanii yookiin digirii jalqabaa isaanii kan isaan itti baratanii Addis Ababa Yuunivarsiitiitti jechuudha. Maastersii isaanii Master of Art Pure Mathematics in Kent State University, Yuunivarsiitii biyya alaa kan ta'e Kent State University Master Art of Pure Mathematics nama baratanidha jechuudha. Inni kan biraan Doctor of Philosophy from Kent State University in 1994 dha jechuudha. Akkasumas filosoofii nama baratedha Kent State University kanarraa dooktarii isaanii nama fudhatedha jechuudha. Kanaaf Profeesar Mulaatuun baay'ee nama barnootaan fagaatanidha. Haa ta'uyyuu malee Mulaatuu Sequence nama jedhamu Itoophiyaan maatimaatikshiyaanii ta'anii nama kireetii godhedha. Garuu maalirratti hundaa'anii akka kireetii godhanii waan ibsan hin qabanii jechuudha. Kanarratti hundaa'atanii kan argadhe waan jedhan hin qabanii jechuudha. Erga historical note isaanii kana jennee gara kallattii mata duree keenya irratti gaafa dabarru mata dureen keenya Fibonacci and Mulaatuu Sequence jedha. Fibonacci Sequence jechuun Fibonacci Sequence is a spatial series of number in which every term starting from the third term is the sum of its previous two terms. Fibonacci Sequence jechuun spatial series of numberidha. Lakkoofsatu maal ta'e siriisii ta'ee jira jechuudha yookiin tartiiba addaatiin kan walitti dhufanii jiranidha. Which every term starting from the third term every term isaanii third term irraa ka'anii sum of its previous two terms irraa yookiin ida'amoota termoota lamman isaanii jalqabaa kan ta'anidha jechuudha. Fibonacci Sequence jechuun third term irraa ka'ee termooti itti aananii jiran fourth term fifth term ida'amoota
termoota isaan dura jiran lamarra walitti da'uudhaan kan argamanidha jechuudha. Kana jechuun A3 barbaada inni ta'e fakkeenyaaf siikwensii A3 barbaada inni ta'e A1 plus A2 jedha jechuudha. Kana jechuun AN is equals to AN minus 2 plus AN minus 1 ta'a jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf A3 gaafa barbaadu A3 minus 2 plus A3 minus 1 ta'a. A3 minus 2 A1 ta'a. A3 minus 1 immoo plus A2 ta'a jechuudha. Kanaaf general formula kana qabdi jechuudha. Fibonacci sequencing jechuudha. Erga akkas jennee booddee kunis Fn dhaan bakka buufna. Fn kan nuti jennuu fi Fn Fibonacci sequencing ta'uu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf Fn is equals to Fn minus 2 plus Fn minus 1 is equals to Fn ta'a jechuudha. Kanas N keenya eessaa ka'uu danda'a? Greater than or equal to 2 dhaa ka'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf first termiin keenya 1dha. Yoo N keenya 0 ta'e second termiin keenya 1 ta'anis yoo N keenya 1 ta'e jechuudha. Haala kanaan Fibonacci sequencing kan inni dhufamu. Kanaaf Fn is equals to formulaa masee kana qabachuudha jechuudha. Fibonacci sequencing keessatti. Fakkeenyaaf F3 yoon barbaade F3 asti yoon F3 barbaade F3 maal ta'a jechuudha. F2 plus F1 ta'a. F2 koo 1dha plus F2 koos 1 ta'a. Kana jechuun F3 koo meeqa ta'a? 2 ta'a jechuudha. Yookiin immoo F2 jechuu dandeessu. F2 jettanii 2 minus 2 plus F of 2 minus 1 jettu. Kana jechuun F of 0 plus F of 1 ta'a. Asii maal jenna? N keenya yoo 0 ta'e 0 taanaan 1dha. 1 taanaanis immoo 1dha jenne. Kanaaf plus jennee 1 jechuu dandeenya. Asirraa kaanee kan arganna jechuudha. Kanaaf F2 is equals to 2 kan jettu kana haala kanaan asirraa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf Fibonacci sequencing haala kanaan argachuu dandeessu. Itti fufnee Fibonacci sequencing irratti akkamittiin argate, konseptii maaliitiin argate kan jedhamudha jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Fibonacci sequencing akkuma jalqaba irratti isinii kaasuu yaalee ture maalirraati? Konseptoota kanarraati kan inni argate. Birth rate of rabbit kan jedhuu fi spiral growth of leaves on some trees kan jedhurraati kan inni dhufe isiniin jedheera. Isaan keessaa isa jalqabaa birth rate of rabbit kan jedhu wajjin ilaalla jechuudha. Kanaaf yaadota ijoo gurguddoo kana jechuudha kan inni konseptii keessatti qabatee kan inni hojjechaa ture. Tokkoffaa irratti can reproduce after 1 month old. Kan isaanii horuu danda'anii erga ji'a tokko turanii booddeedha jechuudha. Sanyiin raabitii kuni tokkoonsee kan isheen horuu dandeessu, wal horuu kan isheen dandeessu ji'a tokko booddee erga dhalattee ji'a tokko turtee booddeeti jechuudha. Lammaffaa irratti can reproduce once every month. Ji'a ji'aan immoo maal gochuu danda'u? Wal horuu danda'u. Ji'a tokko tokkoon kan isaan wal horuu danda'an. Garuu immoo dhalatanii ji'a tokko booddeedha jechuudha. Kan isaanii horuu danda'an jechuudha. Sadaffaa irratti always produce one male and a female offspring. Yeroo hundumaa kan isaanii wal horan immoo dhiira tokkoo fi dhalaa tokko jechuudha. Offspringii dhalaa tokkoo fi one male tokko jechuudha. Inni kan biraan never die. Hundumti isaanii tasayyuu du'uu hin danda'an jechuudha. Hunuma jiraatu tufanii jiraatu jechuudha. Erga konseptii kanaa akkasitiin qabannee booddee itti fufnee gaafa ilaallu jalqaba turanii yeroo warri kun warra jalqabaan turanidha jechuudha kun. Offspringii jalqabaati. Offspringii jalqabaati sababiitiif isaan tasumayyuu du'uu hin danda'an. Erga tasumayyuu du'uu hin dandeenye maal ta'uu qabu? Wal horuudhaaf immoo ji'a tokko turuu qabu. Can reproduce after 1 month. Kana booddee isaanuma jira jechuudha ammas. Isaanumatu jira jechuudha. Paartii kanarratti ammasiitti isaanumatu jira jechuudha. Zen ji'a tokko erga turanii booddee maal ta'anii ammas waniidha sira tokko ture ammas wanii jira isaanuma jira sababii ta'eef jechuudha.
Amma erga ji'a tokko turanii booddee ji'a tokko booddee wal horuu danda'u. Ruulii jalqabaatiin maal ta'anii hin horan jechuudha amma. Riipardoosii wal godhan. Warri sila jiranii iddoon sababii ta'aniif kallattii maanas darbanii inni isaan aaraa horan immoo kunoota of ispiriingii haaraan jechuudha. Amma inni kun ammas horuu danda'a. Amma kunoo haala kanaan haala kanaan haala kanaan dhufe jechuudha. Lama ta'an jechuudha amma. Silaa tokko turanii erga wal horanii cimdii cimdiidhaan taa'u sababii ta'eef lama ta'aniiru jechuudha. Amma immoo maal ta'u jechuudha inni kuni? Inni kun ammas darbee horuu danda'a. Kunoo wal horaniiru lama ta'ee. Amma inni kun immoo ji'a tokko booddee horuu qaba sababii ta'eefi kunoo isumatu jira jechuudha. Kana booddee tokko, lama, sadii ta'anii sadii kunootti jechuudha. Amma inni kun immoo ji'a tokko booddee horuu hin danda'a sababii ta'eefi ji'a tokko booddee ofii isaatii gad darbee ammas oofis spiriingii haaraa kunoo haala kanaan nu kenne jechuudha. Oofis spiriingii haaraa nu kenneera. Warri kun immoo ammas maal ta'u horuu danda'u ammayyuu itti uffanni isaanii kallattii maan ofii isaaniitii gad darbanii ammas kan biraa tokko horaniiru jechuudha. Amma immoo itti uffanni inni kun immoo ji'a tokko booddeedha kan inni horu. Ji'a tokko booddee gaafas dhufu kunoo isumatu gad darba ganaa ji'a tokko guuta sababii ta'eef jechuudha. Kana booddee ammatu itti dhufe inni kunis horuu danda'a jechuudha ji'a tokko booddee. Kana booddee isti meeqa ta'an jechuudha? 5 ta'an jechuudha. 1, 2, 3, 4, 5. Kana booddee haala kanaan deema jechuudha. Haala kanaan deema jechuudha. Kun egaa Faabonaasii Leonardo Faabonaasiin konseptiin irraa ka'ee ittiin kan argatedha jechuudha. Kanaaf termiin jalqabaa tokkodha. Termii lammaffaan tokkodha. Termii lammaffaan lamadha. Termii sadaffaan sadiidha. Termii afuraffaan sadiidha. Termii shanaffaan shanidha jechuudha. Kunis yoo tokkoof tokko walitti daane lama arganna. Yoo tokkoof lama immoo walitti daane sadii arganna. Yoo lamaaf sadii walitti daane 5 arganna jechuudha. Konseptii kanaan jechuudha kan inni dhufee jechuudha. Itti fufnee konseptii itti aanuun immoo kan nuti wajjin ilaallu ruulii isa lammaffaa isa kanadha jechuudha. Spiral growth of leaves on some trees kan jettu kanadha jechuudha kan nuti wajjin ilaallu. Reektaangilii kana jireenya ta'e reektaangiliin kun wanii ture. Zeen ammas wanii yoo kaasni wanii ta'a kuni. Amma immoo kanan kaasutti dhufee tuutuudha jechuudha. Kunoo akkuma argitan asitti kuni asii tokko ammasitti tokko. Kana booddee achi ol kuni lamadha. Ammasitti lama. Kunis asii hangasitti lama taati jechuudha. Abbaa lama kaaseera. Itti dhufee kanan kaasu sadiidha jechuudha. Kunoo akkuma agartan asii isheen kun lamadha. Isheen kun tokkodha. Walitti meeqa taati? 3 taati jechuudha. Kanaaf ishee kanasti 3 taati jechuudha. Amma immoo itti dhufee kanan kaasu 5dha jechuudha. Isa 5 kaasa. Kuni abbaa 5 naa ta'a jechuudha. Kun immoo abbaa 5 naa ta'a. Kunis akkamittiin? Kun asii tokko 2 kun 3 walitti 5 ta'a jechuudha. Kanaaf abbaa 5 kanan argadha. Kun immoo 5 ta'a jechuudha. Erga 5 argadhee booddee amma immoo 8 kaasa. 8 immoo haala kanaan kun asitti kaasee asii 2 3 kun immoo 5dha. Walitti meeqa taati jechuudha? 8 taati jechuudha. Itti dhufee meeqa hojjechuu hin danda'a? 13 hojjechuu hin danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf asii hangasii 8dha. Asii 2 asii 3 jechuudha. Walitti meeqa taati jechuudha? Kuni 13 taati jechuudha. Asiinis 13 ta'uu qaba jechuudha. Kallattii hundumaatiin 13 haala kanaan deema jechuudha. Haala kanaan deema. Amma gaa'ina ilaaltanii jalqaba tokkoof tokko ture. Isaanii tokkoof tokko walitti dhufee lama ta'ee lamaaf tokko immoo walitti dhufee 3 ta'ee 3f 2 immoo walitti dhufee 5 ta'ee 5f 3 immoo walitti dhufee 8 ta'ee 8f 5 immoo walitti dhufee 13 ta'a jechuudha. Haala kanaan deema. Amma gaasa kanarraa gaafa ilaaltanii wanirraa ka'ee haala kanaan jechuudha kan inni deemu. Haala kanaan geengoo uumaa deema jechuudha. Haala kanaan geengoo uumaa deema. 0 plus 1 1 1 plus 1 2 haala kanaan jechuudha. Lakkoofsi kan inni deemu. Kanaaf kun immoo seera Faabonaasii yookiin Faabonaasiin konseptiin irratti hundaa'ee hojjetee isa lammaffaadha jechuudha. Konseptii isa lammaffaan kana dubbata jechuudha. Kan nuti wajjin ilaallu erga konsepticha kana jennee booddee
Why is the Fibonacci sequence important kan jettu wajjin ilaallu. Fibonacci sequence maaliif barbaachisaa ta'e kan jedhu gaafa wajjin ilaallu. The mathematics of the golden ratio and of the Fibonacci sequence are intimately interconnected. Fibonacci number and the golden ratio have been used in work of art and architecture for centuries. Fibonacci sequence fi golden ratio kan jennuuni maal kan ta'anidha? Interconnected kan ta'anidha jechuudha. Kunis immoo golden ratio kan nuti jennu kutaa qaama namaa hundumaa yoo kutaa guddaa kutaa xiqqaadhaa fudhatanii kutaa guddaa fakkeenyaaf laayinii kana jira inni ta'e kun laayinii B'dha kun laayinii A'dha inni ta'e A kana yoo B'dhaa firtan kan isin argattan 1.68 something argattu jechuudha. Akkasuma A plus B divided by B yoo gootanis kan isin argattan 1.68dha. Isa kanaan kan nuti jennu golden ratio jennee waamna jechuudha. Golden ratio kanaa fi Fibonacci sequence'n kun immoo walitti dhiyoodha jechuudha. Interconnected kan ta'anidha. Kanaafi golden ratio'n kun immoo maal keessatti kan inni fayyadu? Aartii fi architectureii garaagaraa keessatti jechuudha kan inni fayyadu. Kana keessatti fayyada. Sababii kanaatiiftuu Fibonacci sequence'n baay'ee barbaachisaa kan ta'edha jechuudha. Lammaffaa irratti the pattern of sequence is reflected in the structure of various plants, animals, humans, and the manifestation of the Fibonacci number and the golden ratio are seemingly endless. Maal jedhaara paaterniin kuni paaternii sequencii kanaatiin deemu structureii qaama pilaantii garaagaraa kan animalii akkasumas kan dhala namaallee dabalatee kan agarsiisudha jechuudha. Agarsiistuu tokko golden ratioodhaa fi Fibonacci sequence'inis kan walitti baay'ee siqanidha jechuudha. This indicates that mathematical nature of a world formed with order and precision. Kun immoo kan inni nutti agarsiisu mathematical natureidhaanii addunyaan kun orderiidhaa fi precisionidhaan akkasiin create taate yookiin akkasiin uumamtetu nutti agarsiisa jechuudha. Erga akkas jennee booddee kun egaa barbaachisummaa Fibonacci sequence'iti. Example Fibonacci sequence muraasa wajjin ilaalleetu gara mul'atu sequence'itti dabarra jechuudha. List the first 8 terms of Fibonacci sequence and draw its graph nu jedhee amma kan inni gaafate first 8 terms of Fibonacci sequence'idha. Termiin jalqabaa maalirraa qabaa? Termiin jalqabaa 1dha. Termiin itti aanus 2dha. 1dha. Kan itti aanu 2dha. Inni itti aanu 1dha. Kan itti aanu immoo 2dha jechuudha. Kanaaf F'n kanaanii amma fakkeenyaaf gaas keessatti kan isin hubachuu qabdanii termii jalqabaatiin F1 is equals to 1 F2 is equals to 1 jedheen kaa jechuudha. Kanaaf F3 irraa keenu jedha jechuudha. F3 is equals to F1 plus F2 ta'a. Kanarraa ka'uudhaan F1 koo 1 plus 1 ta'a jechuudha. Kun immoo 2 naa ta'a. Tufee F4dha jechuudha kan barbaadu. F4 koo immoo F3 plus F2 naa ta'a. F3 koo 2dha plus 1 ta'a. Kun immoo 3 naa ta'a. Tufee F5 koo gaafa barbaadu F5 koo immoo F4 plus F3 ta'a. Kun immoo 2 plus 3 naa ta'a. Kana jechuun 5 ta'a. Tufee F6 gaafa barbaadu F5 plus F4 ta'a. F5 koo 5 argadheera. Plus F4 koo immoo 3 argadheera jechuudha. 3 argadheera. Kanarraa ka'uudhaan 8 argadha. Itti fufee F7 koo gaafa barbaadu F6 plus F5 ta'a. Kana jechuun immoo 8 plus 5 ta'a. Kun immoo meeqan argadha jechuudha? 13 argadha. Itti fufee F8 gaafa barbaadu maal ta'a kuni? F7 plus F6 ta'a. Kana jechuun immoo 8 plus 13 ta'a. Kana jechuun immoo meeqa ta'a jechuudha? 21 ta'a jechuudha. Haala kanaan deema jechuudha. Isa kanaaf egaa giraafii isaa kaasii draw its graph nuun jedhee giraafii isaa gaafa kaasnu kan nuti goonu akkuma sequencii paartii darbe keessatti wajjin ilaalaa turreeti jechuudha. Kana teebilii kana akkasitti yeroo kaafattanii booddee teebilii kana keessatti iddoo kana fi
inni iddoo kanammoo FN dha jechuudha kan isin gootanii haala kanaan jechuudha. Kanaaf gaafa N'n keenya wanii F'n keenyas waniidha. Gaafa N'n keenyatu F'n keenyas waniidha. Gaafa inni 3 2 ta'a. Gaafa inni 4 3 ta'a. Gaafa inni 5 5 ta'a. Gaafa inni 6 8 ta'a. Itti fufee gaafa inni 7 meeqa arganne 13 ta'a. Itti fufee gaafa inni 8 immoo 21 ta'a jechuudha. Haala kanaan deema jechuudha. Kanaaf haala kanaan erga teebilii keenya qopheeffannee booddee gara diyaagiraamii yookiin XY pileenitti deebisuudha jechuudha. Kana XY pileenitti gaafa deebisnu XY pileenirraa kan nuti argannu amma gaafa wanii asii wanii asiis wanii iddootti kana kanaaf poointii kanarratti kan isaan wal tuqanii itti fufnee gaafa X keenyarraa iddoon kun inni yoo ta'e iddoon kun immoo FN noo taati jechuudha. Inni ammas waniidhuma ta'a iddoo kana ta'a jechuudha. Gaafa inni 3 asii gaafa 3 ta'u asii immoo 2 ta'a. Kanaaf paartii kanarratti wal tuqxe jechuudha. Itti fufnee gaafa 5 5dha. Asii 5 gaafa ta'u asii immoo 5dha. Kanaaf poointii kanarratti jechuudha. Asii gaafa 6 asii immoo meeqa ta'a 13 ta'a. Gaafa 6 8 ta'a jechuudha. Asii 6 iddoo kana 8 immoo iddoo kana. Kanaaf giraafitiin haala kanaan deemti jechuudha. Akkuma isin argitan kitaaba keessan irrattis ka'ee jira. Achirraas argachuu ni dandeessu jechuudha. Kanaaf giraafii akkasii ta'a jechuudha. Haala kanaanis kaasuu ni dandeessu. Kanaaf amma gaa kan isin hubattan irra caalaatti siikwensii kana keessatti termiin jalqabaa wanii yommuu ta'u termiin itti aanus wanii ta'a. Termii sadaffaa argachuudhaaf termoota kana lamaan kan walitti daanu ta'a jechuudha. Haala kanaan hojjechuu dandeessu. Itti aansinee kan nuti wajjin ilaallu mulaatuu siikwensiidha. Akkuma dursa isinitti himee ture mulaatuu siikwensii irratti Dooktar Mulaatuun wanta kaanii qaban kanarraan argadhe jedhanii wanta ifoomsanii qaban jechuudha. Kanaaf mulaatuu siikwensii kanarratti jechuudha. Termiin jalqabaa isaanii gaafa inni keenya 0 ta'u termiin jalqabaa isaanii 4 ta'a. Gaafa inni keenya wanii ta'u immoo termiin jalqabaa keenya wanii ta'a jechuudha. Kanaaf inni kunis M'dhaan bakka buufna. M'dhaan kan nuti bakka buufnuuf immoo sababii maaliitiifi mulaatuu siikwensii kan jedhu agarsiisuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf M2 keenya gaafa barbaannu M0 plus M1 ta'a. M0 keenya 4dha. Plus jennee M1 keenya immoo 1dha jechuudha. Kana jechuun 5 ta'a jechuudha. Tuufnee M3 barbaaduu dandeenya. M1 plus M2 ta'a jechuudha kun immoo. Inni kun immoo meeqa ta'a jechuudha? 5 plus M1 keenya immoo 1dha. 6 ta'a jechuudha kun. Haala kanaan jechuudha kan inni deemu. Inni kan biraan M4 gaafa barbaannu fakkeenyaaf M1 plus M2 plus M3 ta'a. M2 plus M3 keessatti iddoon M2 keenya meeqadha? 5dha. Plus jennee iddoon M3 keenya immoo 6dha. Kana jechuun 11dha jechuudha kan nuti argannu. Itti fufnee maal barbaaduu dandeenya? M5 itti fufnee barbaaduu dandeenya jechuudha. Kun immoo mulaatuu siikwensii kan ta'edha jechuudha. Haala kanaan barbaaduu dandeessu salphaadha jechuudha. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu recursive sequencing kan jedhu gaafa wajjin ilaallu a sequence that relates to the general term an a sequence where one or more of the terms that comes before it is said to be defined recursively. Maalum jedhee sequence ta'ee kanii general termii an itti siqu where one or more of the terms that comes before it is said to be recursively jennee waamna jechuudha. Kana gaafa jennu maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf mulaatuu siikweensiidhaa fi faabonaasii siikwensii yoo fudhannee termoota jalqabaa lama jiran walitti daanii termii isa sadaffaa arganna jechuudha. M3 arganna yookiin M2 arganna. Kanaaf egaa
kan nuti asirraa adda baafannu warreen kun lamman Faabonaasiinis mulaatuu siikweensiinis termoota jalqabaa lama walitti hidhaanii sababii argannuu fi recursive sequence jennee waamna jechuudha. The domain of the recursive sequence can be the set of whole number. Maal jedhaa? Domain of recursive sequence'n maal ta'uu danda'a? Whole numberii ta'uu danda'a. Whole numberii gaafa jennu zeeroodhaa ka'ee gara positive infinity'tti kan deemu jechuudha. Amma gaas keessatti sequenceedhaa fi doomeenii isaa maal ta'uu danda'a? Zeeroorraa yookiin tokkorraa jalqabuu danda'a. Zeeroorraa yookiin tokkorraa jalqabuu danda'a. Kanaafi kan tokkorraa jalqabu sequence'n tokkorraa jalqabus jira. Sequence'n zeeroorraa jalqabus jira. Sequence'n zeeroorraa jalqabu warreen akkamiiti? Recursive sequence warreen ta'anii inni isaanii zeeroorraa jalqabu warreen danda'anidha jechuudha. Kanaaf domain of recursive sequence can be the set of whole numberii kan nuti jennu jechuudha. Itti fufee mulaatuu and Fibonacci sequence are some of the example of recursion formula. Warreen Fibonacciidhaa fi mulaatuu sequence akkuma namas dhiisne kaasee ture maal jalatti jechuudha kan isaan qoodamanii recursion formula jalatti jechuudha kan isaan qoodaman. Haala kanaan ilaaluu danda'uudha qabdu. Itti fufnee kan nuti wajjin ilaallu exercise 1.2 dha jechuudha. Maal jedha? Find the 12th term of the Fibonacci sequence nu jedhee haala kanaan termoota jalqabaa isaanii nu tarreessee jira. Fn dha jechuudha kan nuti barbaannu. Fn is equal to formulaan keenya Fn minus 2 plus Fn minus 1. Amma gaa kan nuti qabnu Fn minus 2 Fn minus 1 qabna. Given dha jechuudha. Kanaaf F12 gaafa barbaannu F10 plus F11 irraa barbaanna jechuudha. F10 keenya immoo akkamittiin arganna kan jirudha. F10 keenya argachuudhaaf F10 is equals to F8 plus F9 ta'a jechuudha. Amma termii jalqabaa, termii lammaffaa, termii sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa, ja'affaadha. Itti fufee torbaffaan termoota kana lama walitti daa'uudha. 10 meeqa ta'a? 13. 13tti 8 gaafa daanu 21. Haala kanaan deema jechuudha. 21tti gaafa 13 daanu meeqa ta'a kuni? 34 ta'a jechuudha. 34tti 21 daa'uudha jechuudha. Kanaaf gaama kuni termii 8ffaadha. Kun immoo termii 9ffaadha. Kanaaf F10 arganneerra jechuudha. F10 keenya 21 plus 34 ta'a. 21 plus 34 meeqa ta'a? 55 arganne jechuudha. Kun F10 keenyadha. F10 erga argannee booddee itti fufnee maal argachuu dandeenya? F11 argachuu dandeenya. F11 immoo F9 plus F10 ta'a. Kana jechuun F9 keenya 34dha. Plus jennee F10 keenya immoo 55 arganneerra. 55 dha jechuudha. Kanaaf jarri kun immoo meeqa ta'u jechuudha? 89 ta'a jechuudha. Amma F11 argadheera. Akkasumas F10 argadheera. F12 argachuudhaaf maalan godha jechuudha? 89 plus 55 godha jechuudha. Kana booddee 89 eda'u 55 ta'a kuni asii afur tokkoon qabaa. Kun 14 ta'a 144 ta'a jechuudha. Kanaaf 144 argachuu danda'a jechuudha haala kanaan. Kun gaaffii tokkoffaadha. Haala kanaan hojjetu salphaadha baay'ee. List first 8 terms of mulaatuu sequence and draw its graph nu jedhee. Kanas gaafa hojjennu maal jedha? First 8 mulaatuu sequenceedha. Amma inni keenya gaafa 0 ta'u first termiin keenya immoo maal ta'a yookiin F0 keenya immoo yookiin M0 keenya M0 keenya immoo maal ta'a jechuudha? 4 ta'a jechuudha. Gaafa inni keenya immoo inni keenya gaafa 1 ta'u mulaatuu sequencein keenya M1 keenya immoo 1 ta'a jechuudha. Konseptii kana erga qabannee booddee kan nuti goonu eessaa kana M2 irraati. M2 is equals to M1 plus M0 ta'a. M1 keenya 1dha plus jedheetanii M2 kun immoo 4dha. Kana jechuun 5 argadha. M3 gaafa barbaadu M2 plus M1 ta'a. Kana jechuun 5 plus 1 ta'a. 6 argadha. M4 gaafa barbaadu M3 plus M2 ta'a. Kana jechuun M3 jechuun 6dha. 6 plus 5 argadha. Kana jechuun 11dha jechuudha. Itti fufee M5 gaafa hojjedhu
M4 plus M3 ta'a. M4 jechuun as argadheera 11 dha. 11 plus 6 ta'a. Kana jechuun 17 ta'a jechuudha. M6 M5 plus M4 ta'a. Kana jechuun M5 jechuun as argadheera 17 plus 11 is equals to 28 argadha jechuudha. M7 gaafa jedhu M7 kun immoo M6 plus M5 dha. M6 jechuun 28 dha. Plus jedheetanii M5 kun immoo 70 dha. Kana jechuun 45 argadha jechuudha. Itti fufee M8 barbaaduu danda'a. Inni immoo M7 plus M6 naa ta'a. M7 koo 45 argadheera plus jedhee M5 koo immoo 28 argadheera. M6 koo jechuudha dhiifama. Kana immoo meeqan argadha jechuudha? 3dha kuni tokkoon qaba 73 argadha. Haala kanaan tarreessuu dandeessu jechuudha. Giraafii isaas egzaampilii irratti akkan isin hojjedhee turetti haala sanaan hojjechuu dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaa kan ta'edha jechuudha. Barnooti keenya irraa kana fakkaata ture. Paartii biraadhaan amma walitti deemnutti nagaan turaa isiniin jedha.